إرجعت فيديو صور عبد ملكنا أكاونت كني رجلان جرو يوكاسي عدسون في والله ما بالله نانجد والله ما بالله ميلين سدي أفجرا يور بعد سكرين شات ورسي إرجع نجد جاء سدي أفردور اللي ميلين سدي جاء سدي دور اللي جاء رمضان كسالة ميلين سدي جاء إنجد في بابا شريعة اللي من اللي ميلين سدي كن سوتشو بكا سيمبل سندندا سكرين شات عدس ولا ميلين سدي مالي واتكون قبل نانجد ملك أكاونت الرا سال فدين چالسي إرجسني أكاسمات ديسيچو سيكاتي والما قالا إدار أنا كيا دكيات تيجو ربي دوان وهادوب بيسو هما فدي وصوتي وان فدان سيقولاني namni tokko yaa namni saahiba fa indubbata beeta bakka sanitti annaa kaasanii turani indoorsisanii viidiyoo san akka inni sirreeffama godhanii nama jedhutu jira nama mootu agartee waa kennaniif illee jedhu jira hundaafuu homa fedhe osoo ta'e igiraman gadii ta'e viidiyoo danda'a ta'e waan san irratti ciccitee hawaasa kanatti as dabarsuu dhabuun sirra jira ture ega kaashii jakeetiin argite seeing is believing jedhan arguun amanuudha kana ol wanni screenshot godhe inni sitti erguun jiru kaashii jakeetiin miliyoona 8 erga argite akka yaada kiyyattan akkas jedha amma Sheikh Ibnul Islam illee as keessa jiranii inshallah jarraa akka إنسان اللي كان تناسمانو سنجرا. يجي أستاذ مشاهدنا شيخ جمال حاجي يوسف الفاني جراني إنساني في ابن دبتني إن شاء الله جرا سنة لكن إنهم دمت كسنو أستاذ ابن في قسم الله شيخ جمال هندم تكسنو فولو قراني نم أسكت سجر هندا فولو قرا ورب من خلاص فولو قرا إن شاء الله أستاذ تكيني لقي فني سنبود إن شاء الله سكنتا كيني جوار راغو لبني لكاسا هارا ساروخ هارا اتشيتي هارا اكسم اللي ساتلا جرخنا ان شاء الله وانت تهدو جرى لغا دبجو رافي كجيبا خصون تاني عن وان كان غافا جلقبا اللي همو داخي اقل نمان فرطو فديس اما اللي سو يرهدون نما قلبي انساني كأسو أن كفاري أن ديسي أن ديمي أسو جد لفتاو إذا ديسني نوما نجاهز الدولة يراني على كل حال شكرا كنا هدوب بتني سنقول ولد جاني إن شاء الله سكنتك يقول الرجل لمنا أستاذ السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كم جرت النجاح فيا دامي؟ الحمد لله. Alhamdulillah. Agenda ga akkumaan dhufeenin ergadhee ol seene waan na duratti haasa'aa jirtan waanuma arraa fi kalee oowwii akkana deemuudha jiru tana silattoohi asirratti niin dubbadhamoon ji'eetiin if qabaa garuu galgala الله شيني سرقل مال تباس بيني نتوركي ساني نما دربته فكاتا غرو نتوركي نتوركي متي نما دربه فكاتا دقيقة شنتول ديبسا دفع وصو هاسو جروب غكوتي بريفا موهي غبر ترغي وانا جدا يونا نجيف يا مودريتر ديسكونكت جنا مالتو نابوزة iya Furahama jennan wana kana nama bude nafaka ya kadifama iya nama darbe ni mulata kasi waninen asirratti dubbachuu barbaade hedduu qalbiidhaas waan nama cabsu waan silattuu addunyaa kanarratti hundaan jaalachiisan maraatoodha mataa seedhaa teebu
waan itti amantee haqa jettee dubbattee yaadde dubbachuudhaaf barbaachisaadha malee kun hin mufatin sirattuun ta'u dhimma kanarratti dhiifama wajjin qabxii lamaan barbaada wal arrabsuudhaa fi walirra duuluu kunis mee haa dhaabbatu qabxii lamaan gara obboleessa keenya Haydar Abdii bilisummaatii qaba waan hedduu na dhukkubse maaliif waan asirrattis dubbatamuudha jiru waan taateef akka dubbatuun barbaade wanni hedduu qalbii na cabsuudha jiru obboleessa keenya Haydar yeroodha namoota ifiifuu sadarkaa isaanii paastara hin gahin hogguuneefin dubbadhe dhiifamaan isiniin ja'a hogguuneefi jedhe akkaataan nuti nama kanarraan barre si irraan barre ati irraan barre ani waan ajaa'iba isinitti ta'u Haydaris ni beeka namni biraatis ni beeka takka gheebii beekuudhaaf malee waan if duraa beekuudhaaf mitillee takka isaan kanaan hiriiroo godhadheen qabu gaafa isaan dhufan baga dhufan ji'ee poostii godheen beeku gaafa kun gubatu takkaa godheen beeku waan ajaa'iba sitti ta'u gaafa akkana kallattiidhaan walitti dhufnee cal jennee wal bita dabarrees ni qabna tuqaa takkaas hin qabu ammas tuqaa dhuunfaadhaa takka hin qabu jechuudha. Laakiin keessoo kiyyatti waan namatti himuu hin dandeenye. Taniin akkanuma cal ji'eetuma. Naan tahinii jibbee akkanuma dhiisee takka ni jirti. Maali jennaan nama arruma dhufee arruma daawaa eegalu. Yoo xiqqaattee baatii jaha kanii barnootaan kaa'e hin qoodin. Laallaa barnoota ammayyaallee yoo beeke afaanuma Oromootii fi afaanuma Amaaraa kan beeku barnootuma gartee qubuma afaan biyyattii tanaanillee dubbisan. Beena ashiyyatii waduuhaa waan jedhamu gar laallaa galgalumaa fi ganamatti daawaan eegalamte takka isiin lammaffaadhaa wanni keessoo kiyyan dhaggeeffamee firraa narraa achi buqqaasuu dadhabeen baana. Ispiilii idi'ame obboloota kiristaanaa kan amma bar akhlaaqaanis as yaamuu qabnaa amantiinis as yaamuu qabnaa isaan kabajuunis as yaamuu qabnaa kitaaba tokko hidaayatul hayaaraa fi ajuubatil yahuudii wan nasaaraa kitaaba jedhu jira muqaddimaa isaa seensa isaa irratti ummata kan hogguunii fi as yaamtullee kabaja godhaa fi akkuma rabbii yaa ahlal kitaabi jeeni isin warra kitaabaati jeenitti as dhiyeessuudha gaariidha hogguu kasi xiqqeessu san dhiiroo amma kan amantii fadhallee nama inaadaaf jeeqa waan fidanaa fidanii jee amantii tana hin diduuyi jechuun takkaa sanuma keessa jirti ati alaa kulli haal mee booddee siidhaa rabbumaa beekaa dhuguma waan tanaa rabbi haa godhu jeetumaan hogguu fiigiinsinii fi umraa geessuu fi achi fiiguu fi as fiiguu fi gurguddaan hundi mataa dhungachuu fi maalin si himagaa waan ni godhame keessattuu tokkoffaan Haydar jechuudha. Namni qaceellatti ol fuudhu gaafiin Haydarii qabu asirratti hin dheeressu gaafii lama takka ummata kana anaatiituu fidee dhiifamaan gaafadhaa hogguunii fijan sadarkaa hin qabneen isaanii kannee hogguunii fijan nuti wanni isaan nu godhan ummata kana godhan hin jirtuu hunjaa bare Haydari malee bergaa adii walii himuudha maaliif irra tana walii himuun wanni kana akkan deebine nama gootii beeka inni lammaffaadha badiilee biraati jiraa jedhanii salaata dhabuudhaa fi waan dhabuudhaa fi wanni dhabuudhaa kun hundi dhokotee hanga ambiyaan nama fakkaatu takkatti haasawin isaa gurbaa sadarkaa isaa ol fuudhuun
akkasitti ol fuudhamu kana haya ibaadaan tun waachi boodaa miti. Eega gaafa sun himin maaliif irra himuun dhiisinii? Gaafin hin qabu bar. Isinillee warri as jalaa wal arrabsuudhaa miti. Amma maallaqaa fa'aa keessaa ba'a. Wanni keessaa baataniifi kunis gaafas maan himin? Kanarraa fuudhamee jiru gaafas maan himin? Kunis maallaqni akkas ta'ee jiru gaafas maan himin? Waan namni anaaturra aana jechuudhaaf waliin jiru waan rabbiin guyyaa qiyaamaatis yoo isin gaafate mee dubbii haydarii dhugaadha jechuu beekna moo dubbii kaanii dhugaadha jechuudha beekna. Kun ta'ee muka biraa kun ka'ee muka biraa takka odoon fi dhuga taatee milaal dhugaa dahabaa akka dahabaa iftiintee ifa baatellee taate waan jaalalaa walii godhanii yeroo san keessatti walii dabarsan tanaanin maqaa walii balleessa jechuudha. Mee ani maallaqaa tan amma isinin tantoni waan kaleeti moo waan dangeddaati dura bargaafedha. Waan kaleeti miti waan dangeddaati miti. Irmaa'uun bahuu barbaadaa kana. Gaafii lamaan kana carraadhaan siiqannuu barbaada. Tokko nama sadarkaasaa bakka hin gahiniin hin geedhiifama hogguun ifeettu. Akkamittuu dhiifama godhuu danda'aree sadarkaa sii kan dila kana hunda hulaabane eega maalirra dhaabbattee tun godhame arra maalirra dhaabbatameeti wanni gaafa sadarkaa isaanii hin gahiniin maalirra dhaabbatamee himameedhaa fi talamaffaadha ibaadaa hin godhuu jechuudha jirta duraanuu gaafa sun hin dubbatamne osuma sun jiruuti gaa akkasitti dillisa waliin deemame arra ibaadaa hin godhuun kun himamuun tuni maaliif barbaachisee lamaan kanaan heeydar gaafachuu barbaada. Dhiifamaa jiriin. Arrabaa waliin gaafatina naamusa wal gaafachuudhaatu akkana gaariidha malee fuudhanii walirra bobbahuu isa haftu. Waa lamaan kana mee tolchina irra deebisee jirkanya. Galatoomaa sheekha kiyyaa ulfaadhaadha dhufuu keessanillee kabaja nu gaafachuullee kabaja nu dhaggeeffachuullee kabaja. Haqiqaa dubbiidha namni nama biraa sobuulee danda'a namni sheekha ofiin sobu sheekha keenya abbaa keenya obboleessa guddaadha. Wanni jalqaba sadarkaa isaan hin qabne wanni kennee fi maybe hanqina mataa kiyyaa ta'uu danda'a. Jarri kun yoo islaamummaatti jara jajjabaatu dhufe jedhee yoo akkasitti maqaa isaanii ol qabe namoonni biraa isaan fakkeeffatanii gara amantaatti dhufuu danda'anii yaada jiru gubbaa dhaabbadheetiin. Namoota waan hin taane barreessan Aishaa hunda isaanii buloo kasii godhe. Hunda dhabama sii godhe egaa kabaja jedhan nama guddaa sasiira waan ta'eef. Dhiisi isaanis akka walii waan kana hin goone itti dubbadha booda irratti isaaniifis ergaadhaan qaba waan taateef tantee ofi. Sanii fi yaadni kiyya namni kun jarri kun jara jajjabaadha haqiqatan miidiyaa irratti illee inuma sirbanii ani sadarkaa paastariin maal akka ta'e nabiyyiin isaanii maal akka ta'e wangeelaawiin maal akka ta'e haqiqaa dubbachuudhaaf sadarkaa isaallee hin beeku garuu afaan inni dhufee fi sirriitti yoo san beeknu paastariidha nama akka nama waa lallaba waan ta'eef. Sanii fi sadarkaa isaanii san guddisuun kiyya heerumaaf takka ammoo nama karaa isaanii faana dhufee islaamummaa qabataa waan jedhuun Alex taayee galchaa ijoollee yoo isin mijateef niyyaan akkas ol fuudhaan niyyaan tijjata dhugaadhaa tana nama biraatu isaan fakkii godhatee duubaan dhufaa fi nama jajjaba dhufaa paasterii dhufee wanni jedhee fi isaan duubaan namni biraa dhufaaf yaanni mataa kiyyaa ka gaafsa ol fuudhaa. Sun ammoo dogongora akka ta'e lammaffaa ammoo miidiyaatti fiduun dogongora akka ta'e uummata nama 20 irratti dhiifama gaafadheen ture. Tabira ammoo wanni sheekni kiyyaa fi hawaasni kiyyaallee gadi fageessee beekuu qabu ani mucaa kana erga shahaadaa qabsiisee booda guyyaa takka inni shahaadaa qabatee torbaan hin geenye akka tasaa namni wahii waliin jimma nu yaame namni sun injiinar Miftah jedhama hojii beeksisaa fi hojii promooshinii nu dalagsisuudhaa fi karaa magaalaa Jimmaa hospitaala Giraandi Vaaliidhaan nu dalagsisuudhaa fi
gara magaalaa Jimmaa tikkeetti muranii wajjin yaaman. Ani Abdii Raggaasaa wajjin inni shahaadaa qabatee viidiyoo walii waraabee suuraa wajjii kee ergaaf sanitti hin jirtu. Namni barbaade fiduu danda'a. Maaliifi adeemsa isaa laaleetiin hogguu ol qabee gadi qabee laalu adeemsi mucaa kanaa islaamummaa ala baheetu osoo hin taane islaamummaa keessattuu gaafa laalu adeemsi isaatiif hojii isaa nariifachisee irraa callise. Achumaan jamaan keenya tokko Sultaan Alkhayrii fi Abaazar saayibban keenya akkanuma fuudhanii nama raafutanii jechuudha. Gaafa kaan Shaashamannitti, gaafa kaan Asallatti, gaafa kaan Adaamatti, gaafa kaan Makkatti, gaafa kaan Madinatti, gaafa kaan Riyaaditti, gaafa kaan Jiddatti antana hunda keessaan qabu. An erga Abdii Raggaasaadhaa shahaadaa qabatee hattaan gaafa eebba kitaaba maannoo chaalenjii kitaaba wallaahi irratti ni hirmaanne jechuudha. Gaafa mallaqni Riyaadii guuramu wajjin guure wajjin dhaabbanne poostiin guune jechuudha. Gaafa Makkaallee wajjin dhaabbanne, gaafa Jiddallee wajjin dhaabbanne, gaafa maqaa istiidiyoo hawwii jennee taasisan jedhanillee hin dhaqnellee hin guurrellee warra guurrellee waan kana waan sani hin jenne waan sani saahibban isaa wajjin jiran za'aa sanitti wallaahi mucaan kun hinaaffaa qaba jedhaa turan sagantaa sanis na yaamne. Ani Abdii Raggaasaadhaan marsaa erga shahaadaa qabsiise booda waa'ee isaatiyyuu kan hin dubbadhe namni tama gaafa jalqabaa qofa arge. Gaafa jalqaba an shahaadaa qabsuu arge malee aniif Abdii Raggaasaadhaa erga gaafa saniiti addaan deemne naan dawwalu hin dawwaluuf waa'ee kiyya dubbateen beeku waa'ee isa dubbadheen beeku miidiyaa kana gubbaa dhaqaa fattasha. Gaafa shahaadaa qabate booda an karaa inni bahee hin baane. Isaa gaafa zayitii ufitti naqee fi nama itti naqee Allahu alam biran jiru namni huma adda addaa haasaa wanni arge ta'aakiraan Abdii Raggaasaadhaa tasilaa himuun barbaanne mucaan san shahaadaa qabatee torbaan takka gaafa osoo hin gahini sheeka maal zayitiin uf gubuu dura maal uf gube beetanii kallacha uf gube mucaan nama ani shahaadaadha ani muslima jedhu ani muslima miti jechuun danda'u. Abdii Raggaasaa jalqaba maal gube cufina komintii banaa kallacha uf gube. Kallacha kana namni miidiyaa irraa namni lafarraa akkamitti namni kaayyoon kallacha uf gubuudha maalinaan salaatee sujuudin naa bahee jedhe sujuudin naa bahee jedhe rabbiin nama salphisuudhaaf guyyaa sadi boota madaan kun goggogeetiin osoon akka ilaalu madaan kun akkana kaachee irra lafa bu'e madaan xabiyaa isaatiin gogaa mire ni gogaa bara wallaahi wabillaahi watallaahi uf gubee madaa irraa kaachee lafa bu'e kallachi suni achi durallee hin madoofne achi boodallee hin madoofne madaan sun achumaan kaachee qodaa ilma namaa kun fuulli kun ni jijjiirama achumaan ni fayyee abdiin sujuudallee hin baafne achi booda yoo salaata dhaabee jedhallee hin beeku garuu achumatti irraa bu'ee jechuudha. Shakkiin na keessatti uumamee mucaa kanarraa hin baqadhe afaan isa faarsisaniin afaan paasterii jedheen afaan islaamummaa qabate jedheen san ammoo as deebi'ee torbaan tokko shahaadaa qabatee torbaan gaafa kana keessa jechuun ulfaatee dhiisee biraa deeme gaafa biraa deemu inumaayyuu namoota narra caalanii hedduu gurguddaadhaan walitti dhufee Dr. Jilaaniin wal arguu sheekan gurguddaadhaan wal arguu daawwaa godhuu maayikiin kennamuu fi wambara afoo malee duuba taa'uun dhiisuun maashaallah mucaan kun bakka islaamummaa sila dhugumaa itti seenee itumaan dhiise gaafa kaan mucaan kun inumaayyuu asin taa'uyyuu asumaa ka'ee umra dhaquu qabaa viizaan dalagamee fi tikkeetiin dalagamee fi mallaqni guddaan guuramee asii Suudii dhaqe. Suudii dhaqee hin deebi'e. Gaafa deebi'uu hin fuudhuu isaallee gaafuma inni gubate dhage hin dhageenye qubaan qaban. Booda nadda wallaan gaafa inni abiddaan gubatu gaafa fiigee dhaqu ani sa'aasani isaa miti osoo bineensi illee akkasitti gubatee abadan waan isa gargaaru irraa dubanne tokko illee hin jiru. Duba fiigeetiin dhaqee ijaallaalee imimmaan qabachuu dadhabee akkaawuntii maqaa koreetii yoo bannillee koreen tun booda mallaqa kanarratti wal fixxee booda waa bitbixiin biraa uumama jedheetiin maqaa masaa haa ta'u illee akkaawuntii isaa fuudhee gadhiise akkaawuntii isaa irratti gaafa guuramu gaafa torbaanii mallaqni miiliyoona 8 gahe miiliyoona 8 gahuu poosti godhee jechuudha. Lammaffaa wanni mana yaalaa bira ture argetti mana yaalaa biratti taani mucayyoo waan kana raawwatte gaafachuu dandeessanii mucayyoo sanillee Allahu a'lam waan san keessa kun dhimma poolisiin qabate
Mucaa kana erga of beekee kutaa ICU dhaabahee ciisuu jalqabee ka'uu jalqabee hamma madaquu deebuu ciisuu nyaachuu dhuguu eegalee salaata kana gaafadhe irra deddeebi'ee karabbiin alama kun beeku. Mucaan kun anaa bira bulee kana subiin salaatu tuuriin salaatu asraan jiraatu magriba salaatu yoo ani akkana gabbahee ol deeba kunu inshaagalamaa silkii qabaa gadiin bu'aa doktora bira dhaqaa narsii bira dhaqaa yoo gabbahee deebu salaate naan jedha. Karabbiin kun beeku. Inumaa salaatu bira kutee maal naan jedhaa bar asuma ciisee ergumaan ciisee nam sadii shahaadaa ofisee naan jedhe. Laa ilaaha illallah Muhammad Rasulullah. Duuba ni rakkadhe. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam ooltan? Wa alaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Mee fixattee waan seefee jira? Isaantu sheeka kana ishee Jamaal nama guddaadha. Isaantu gaafii gaafatee. Gaafii isaanii dhiistee barra waan biraa gaafii isaanii direct gaafii isaanii deebisiiti wanta dubbannu xiqqoo si dadhabeen jira waa dubbadheera fuufan daandiin deemaa wanni gaafa sanii arkaa turre anamma nama muslimaa tokko osoo salaatu hin salaatu jechuun dilii hagamee akka ta'e eenyullee hin beeka kana dilii rabbi birattis ofii kiyyaa qaanfachuuf miti abdii raggaasa salaatuun dhabee booda afaan kiyya qabadheetiin an Sacuudii deeme. Gaafa dhaqu Abaazar Sultaan Sayyaa Saayibban isaati. Jara kana walitti qabeetiin waa itti muudhaa ka'ee nam tokko mana Muhammayyuun abbaa dhaabbata Arrayyaan maarkeetiiti. Jara kanaan erga jarri saahiba abdii raggaasaa tan addaan bannilleedha. Itti haasawunnatti ulfaate waa'ee abdii raggaasaa kun baay'ee waan na cinqeef waan faallanatti galee fi mee jara kanarra itti dhihaata waliin mari'adha jennaani mucaan sun waan naan jedhe lubbuudhaan jira kunoo. In gaafatan yoo fetan yoo atama waa'ee abdii raggaasaa hin salaatu mallaqni guurame kun hedduudha mallaqni kanaan booda dhaabbachuu qabattee yaada akkanaa kana yoo ati biraan geesse ni hinaafte siin jedhani namni isaa ciisee yoo irratti waan akkanaa yoo ati dubbatte namni sin dhiisu eenyulee sin dhagahu jedhaa miti anuu sin amanuuti firraa dhiisi waan kana gaafa rabbiin gadi baase rabbiin gadi haa baasuu naan jedhe lubbuudhaan jira mucaan sun nama guddaadha Muhammayyuun jedhama jennaani jarallee wali qabee duraan waan biraa isinitti muudhaa ka'e ni yaadatan jecha kana waa isin marisisu ka'e amma bakka inni dhiise naan dhiise kanaafuu wanni gaafuma rabbiin fide dubbitana fixna jennee akkasitti dhiisee biraa deeme gaafa biyyatti illee gadu namni abdii raggaasaadha nutti mul'ise naan dhaqee haala fayyaa isaa qofa dhaqee ijaallaalee viidiyoo waraabee biraa deeme waa'ee gargaarsaa ittiin deebine maaliif mallaqni haga guurame waan beekuuf yoo gaafeetti yoo deebiteen beeku sheekiyya sinirraa gabaabsa isin dhiyeesse dhiifamu. Maal jettee eenyu kana maal seene? Alex Tyson. Ana Alex jedhama. Dhiifama namoonni na dursan namoota gurguddaan fa'aa yoo jiraatan afuutu naa jedhaa. Waa guyyaa kana anillee miidiyaarran turre. Dhiifama waan jechuu barbaade gaafii tan deebisaa heedar irratti moo yoo ta biraa taate dura tana jalaa hin baafin deema. Okay, gaafii keessan xumuranne? Dhiifama Aleksii wal faana haa xumuratanii dhiyoogota kan obsita wal faana haa xumuratanii. Dheereessu. Akkas hin dheereessu. Jalas deebi'a. Ani asirratti gaafii lamaan gaafadhe obboleessi keenya Hidar takka badiidha. Nama kuma meeqa irrattiin dhiifama gaafadhee je. Sanuma ni dhagahamoo dhiiroo karam kute Hidar. Akkasitti badiin baduma wanni waan takka dubbatanii fi wanni akkana ammas akkan deebinee jechumaa fi dubbatanii takkatanii badiidhaa jee takka ta duraa jechuudha. Inni lammaffaatis bakki inni irra jiru gurbaan kun ibaadaa hin godhu dhugumaa irra hin jiru. Dhuguma maali maallaqa tirfii tahee kijiba irra gartee waan adda addaa irra hin jirumma. Wanni irra jiru wanni gaafas dhoysaniif san ammaas numa jirtiidha. Yoo gaafasuu haasida siin je'anii
hinaaftuudhaan aan je'anii jettee ka gaafasuu dhiiftu taate ammaas kun arrabni kana roobuu jiru kana. Akkasumatti akka taraa duraa sun dhiisuudha qabdaadha. Dhugaa dubbachuudhaaf amma arrabni hedduutu abdii irratti deemuudha jira. Namni tokko ifuma isaatiin akka obboleessi isaa kute sanitti ani amantiin tun naaf dihee niin deemaa haa jedhu malee duulli isarra gaggeeffamee sababa xiqqaa tokko ta'uu hin qabnu nuti. Wanni inni jechuu qabu. Tunis baduma eega gaafa san dhiifame amma wal diddaa irratti himamuu hin qabu. Tanaan dubbachuu qaba takka. Tunis badiin baduma jettee tanaas dhiifame jechuu qabda. Tan lammaffaa tan itti aantu. Warra as jalaatiif jecha tokko dubbadhee gallakkisa karaa. Wanni inni jechuu barbaadu yaa jara keenya. Tilli kana roobsiftanii katabdan kun silaanii fi qomni keessan san fayyaa qabaachuu baatee madaan quba sanirra jiraatte quba sanii waan katabdan. Rabbii keessan sodaadha. Arrabni kuni rubbamaa yoonii fi inumaatu badii qabaate obboleessi keenya heedar. Baduma sunuu irraa gaxirrisuudha jirtan dilii irraa qooddattanii. Alhamdulillah. Saniifuu isinii wajjin qabrii seena malee arrabni keessan isaa wajjin seenu. Namni tokko yoonii fi nama aarse ani hedduun aare. Maali nama tokko fuudhanii malaayikaa godhanii namarra baasanii gaafas osanii arragguunii fi wal dhaban gaafasuu niin balleesse namaan jedhanii waan gaafasu dhooyisanii manii gaafasuu ibaadaan qabu namaan jedhanii akkammoo namni kun malakun kariimii tokkotti gaafas ol fuudhamee deemamee arraan tana jechuun nama kana loon nama kana godhuudha jeetiin aare hogguunii fi aare immoo inni kun akkana jeen arrabsine deebisaa kana deebisii jeenitiin dubbadhe akki kun gaarii laakiin dhaabbatanii maarreen hattuudha akki kun akkasii yoon eefi badii sunis qabaatee hannasanis qabaate diliirraa qooddattaniituma inumaatu fexxanii jechuu badiin isaa dhumtee diliir tan irraa fexxanii teessan khayriin teessan isaaf deebiti arrabu sun bu'aan qabu ejjennoo walii garsiisu takka ejjennoon bakka tana badiidha jedhee irraa deemru wanni inni dhaamsa qabu immoo odoonii fi obboleessa keenya abdii raggaasaa irraa dhaabbatame. Maaliif jennaan inni nuu deemuuf ta'a. Arkoodhaaf teessan, maarreedhaaf teessan, maa farrisuudhaan gubannaan imma duraanis hariiroon qabnuun ji'a tifaanni beekta idar hariiroo takka hin qabnu. Hanga namaa wajjin hin gatteenyee wal falamnu takka geenye nuti. Namaa wajjin hin gatteenyee maali isaati isa kanan deeggartuu isa kanan dubbattuu bara osoonii fi wanti takka ittiin naqamin osoonii fi waa takka hin ta'in. Aboo waan biraatii biti khayruma rabbi haa godhuu dubbii tana ja'a. Maaliif jennaan ispiilii di'ee ni fiigee. Jara kaan kasila amantii as deemulleen sababa kanaan amantii ni jibbaa. Arrabsuu keessa gosana daangaadhaa dabru jira. Talamaffaadhaan barnootaas galgaluma tokko namni arruma amanee da'awaa godhe kuni anira ugaanidhaan dubbii tana booddeesiidhaan beekne waan niyyaa namaa keessaa seenee rabbi biratti ittiin gaafatamu meena achittuu isinuu wal qaqqabuudha jirtanii waa'ee kiyyaa fi inni wal babbaruudhaa fi kanaa irraa hafaa jeeniiti narraa hafaa jeeni namaanillee irra wal falamne jechuudha. Saayibuma kiyyaa fi kanatti adda hartaa guyyaa irraa kan irra wal gaafannee sagaafasumaa himteedha qabdamoo maal taate warri naanjii illee hedduu jira sun achumatti haftu. Ani himtee sin qabu suniinis arsuun barbaadu. Ammoo akkasuma wajjin zallamamuu isaatis hin fadhu. Sababa itti ta'uudhaas hin barbaadu. Abbichi ifumaaf ifiifuu duutii maa ifuutii jettee Oromoon hogguun ifumaaf maaftu. Abbichi kara deemu naa deemmatu waan fadhe. Wanni ammaan badiidha ji'as keessa yaatu. Gama eegdariin tan dhiifama tan gaafate malee talamaffaadhaa ibaadaa isaa keessa seenuulleen gaafas ibaadaan qabu gaafas akkas hin qabu jenii amma jechuunis ammas badiidhaan na biratti. Eega wal badan gaafas himuudha yoo rabbiif jechaa taate hin dagaminaan hin sobaminaa yoo taate gaafas himu yoo gaafas ammoo lakkii
nama qaanyeessuudhaaf kana jaame ammas akkasumatti nama